Dhiyeenya kana walgahii paarlaamaa irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma waldhabdee Itoophiyaatii fi Eertiraa ilaalchise waldhabdeen Itoophiyaatii fi Eertiraa gaafa lola kaabaa Tigraayitti waraanni Eertiraadha gocha hamaa dargaggoota Tigraay irratti raawwachuudhaan waldhabnee jechuudhaan ministeerri dhimma alaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo akka ragaatti maqaa dhiyeef obbo Gadduun deebii kannee qabaa bal'ina oduu keessatti dhiyeessin. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Dr. Dassaaleny Caanneedha filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti akka hin dorgomne beeksisuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu guyyaan irraa guraan dhala jaha barri 2026 kanneen amma isin dhageessan hanga footoo oduu Egeree Miidiyaati amma kallattumaan bal'ina oduu Egeree Miidiyaa isin dhageessan. Dhiyeenya kana walgahii paarlaamaa taa'amti irratti waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa dirqabbiin isii Dr. Abiy akka ibsetti waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa waan gaafii galaana diimaa kanarraa dhuftee miti jechuudhaan nuuf Eertiraan gaafa lola kaabaa Tigraayitti waraanni gaggeeffamu yeroo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalota akka Aksumii fi Shireefaa qabatu waraanni Eertiraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa faana bu'ee manneen dhuunfaatii fi gamoolee gurguddoo akka appaartaamallee diiguu jalqabe. San qofaa miti yeroo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Addagraatii fi Shiree to'atullee waraanni Eertiraa kun dargaggoota Tigraay irratti gocha ammeenyaa raawwachuu eegale. Yeroo san sagalee dhageessifnee dubbachuu baannullee aarreeti turre. Achi booda garuu gochi ammeenyaa kun akka dhaabbatu namoota hedduu asmaratti ergitin ture. San keessa ministeera dhimma alaa yeroo sanii obbo Gadduu Andargaachoo nama lubbuun jiru. Inni ragaadha jechuudhaan paarlaamaa biyyattii irratti dhimma waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchise Dr. Abiy dubbatee turuun ni yaadatama. Dhimma kanaaf obbo Gadduu Andargaachoo deebii kanneen Dr. Abiy maqaa isaa yaamuun dubbateef deebii walgahii paarlaamaa dhiyeenya kana Kuraan dhala sadii bara 2026 taa'amte irratti waa'ee ka'umsa waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa muummichi ministeeraa kaasuun haasawa guutuu isaa dhageeffachuu baadhullee bakka ministeerri muummee Dr. Abiy maqaa kiyya kaasuudhaan akka ragaatti dubbate san irraa kutanii naaf ergan dhageeffadheetiin jira jechuudhaan deebii kan kenne hoggaa ta'u ministeerri dhimma alaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo deebii kanneen sababa Eertiraatti ergameef yeroo himu waan Dr. Abiy dubbatuun guutumaan guututti faallaa ta'uu mul'ate. Obbo Gadduu Andargaachoo haasawa Dr. Abiyyiin waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture ilaalchisee ragaa inni godhateef deebii kanneen waraqaa barreeffamaa dheeraa katabuudhaan miidiyaalee garagaraatti ergeen agarsiiseeti jira. Dr. Abiy akka jee kanallee ta'uu baattu yeroo sanitti dhugaadha Eertiraa ergameetiin ture. Haasawaa Abiy kan paarlaamaa irratti maqaa kaasuudhaan dubbatan san keessaa dhugaan jirtu Eertiraa ergamuu keenya bakka dubbate san qofa. Sababni Eertiraatti ergamneef waa sadii jechuudhaan tarreesse. Tokkoffaa humni waraana keenya lamaan waliin ta'ee duula wayyaan irratti gaggeesseen injifannoo argannee jirra. Kanaaf ergaa baga gammaddanii Isaayyaas Afwerqiitiif geessuuf achitti ergamne. Inni lammataa tarkaanfii humni waraanaa keenya zoonii kaabaa yookaan iizii kaabaa irratti fudhateen loltoonni keenya achirraa faca'ee yeroo Eertiraa seenullee mootummaan Eertiraatii fi uummanni Eertiraa nuuf kunuunsanii humneessanii akka deebi'anii loluu danda'an waan nuuf taasisanii mootummaa Eertiraatii fi uummata Eertiraatiin galatoonfachuuf achi dhayne. Inni sadeessaan murni deeggartoota wayyaanee ta'an tokko tokko kanneen walta'uu Eertiraatii fi Itoophiyaatti hin jaalanne humna alaa ta'anii dhaabbilee addunyaa garaagaraatii fi miidiyaaleen garagaraa maqaa sarbamiinsa namummaa ce'uun maqaballeessi guddaa nurratti bananii jiran. Wanni kun nuufis ta'ee lolamaaniifuu miidhaa guddaa ta'uu danda'a. Nuufi isaanillee if eeggannoo guddaa gochuun nurraa eegama jechuudhaan achitti ergamuu ibsee sababni sadeen kanaaf akka ergame himuudhaan anammoo yeroo Dr. Abiyyiin erguuf deemu gaafii Abiyyi amma lola kana injifachuu keenya labsineet jirra. Waraanni Eertiraa Tigraay fi Itoophiyaa bakkoota biroo jiran akka baan gaafadhee jennaan Dr. Abiyyi miira aaritiin akkamitti akkas jetta naan jechuudhaan loltoonni Eertiraa bahuu hin qaban je'ee naan lole. Erga naan loleen booda anaa fi nama tokko wajjin nutti kannee ergama nutti kannee fudhannee gara Eertiraa deemnee Isaayyaasitti geessurraa kan hafe Dr. Abiyyi wanni inni ragaa maqaa kiyya yaamee dubbatu dhugaarraa kan fagaate jechuudhaan xalayaa barreeffama isaa miidiyaatti ergee Itiyoo Fooram gara barreeffama miidiyaatti jijjiiruudhaan tamsaaseeti jira. Filannoo Itoophiyaa bara 2013 irratti Baardar irraa filatamuudhaan miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa ta'ee kan filame Dr. Dassaaleny Caannee filannoo walabaa nagaa fi haqa qabeessa ta'e gaggeessuuf haal dureen dhabamuu kaasuudhaan filannoo biyyaalessaa torbaffaa dhuftu irratti akka hin dorgomne guyyaa irraa beeksisuun mul'ate. Dr. Dassaaleny Caannee ibsa hawaasa bakka bu'ee magaalaa naannoo Amaaraa jiraattota Baardar beeksiseen uummata magaalaa Baardar walumaa gala uummata Itoophiyaa maraaf jechuudhaan ibsa miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksiseen erga galmeen qaadhimamaa eegalamee kaasee filattoonni deeggartootaa fi miidiyaaleen irra deddeebiidhaan qaadhimamaa taatee galmaa ofii dhiisuu kiyya nagaafachaa turtan jechuudhaan ibsa gabaabaa katabeen filannoo marsaa torbaffaa irratti akka hin dorgomne isin beeksisuun barbaadaa jechuudhaan maxxanse. Kana malees paartileen tokko tokko Baardarittis ta'ee Addis Ababatti qaadhimamaa ta'e akkaan dorgomuuf carraanaaf kananitti jiru. Akkasumallee filannoo dhuunfaa dorgomuuf gadi fageenyaan itti ilaaleetiin ture. Ta'ullee garuu filannoo marsaa torbaffaa dhuftu irratti akkaan hin dorgomne murteessuu kiyya uummata kiyya beeksisuun barbaadaa jechuudhaan miseensi paarlaamaa kun murtee isaa tanaaf sababni inni guddaan haala yeroo ammaan tana biyyattii keessa jirtuun kan wal
qabatu ta'uu ibseeti jira. Dr. Tassaalany Caannee ibsa isaa keessatti filannoo walabaa nagaa fi haqa qabeessatti gaggeessuuf haalli mijataan akka hin jirree fi waggaa 5 dabre kana paarlaamaa keessa turuun uummata kiyyaafis ta'e maatii kiyyaaf bu'aan buuse kan hin jirre ta'uu waan nu badheef hanga waxabajjii dhuftutti garuu paarlaamaa keessa nan tura. Hanga waxabajjii dhufu turtii kiyya fixutti paarlaamaa keessa turuudhaan ittiin fufa. Garuu filannoo akka hin dorgomne isin beessuun barbaada jechuudhaan guyyaarraa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti maxxansuudhaan beeksiseeti jira.